Nagaan nagarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddisti YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkasuma maatiinaaf ta'a kan jirtan kallattiilee arfanirra kan jirtan nagaan waaqayyoo isiniidhaaf haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa immoo nyaata mataa koodhaa fi hojjechuuf kan jira jechuudha. Kun kaarotiidha jechuudha. Kaarotii bilcheessee mummuree jira. Kun immoo haannanidha jechuudha. Kun immoo zayituuniidha jechuudha. Inni kun immoo maashinadha jechuudha. Kanaaf iyyuu mee walumaan hojjanna. Amma seenii danda'ame naquu dandeessu jechuudha. Kun kan madaamiti. Ani xiqqeessee itti naqa garuu. Jechuudha. Kanatti naqanna. Amma sitti naqannee jirra. Deemnee hin dibannaa jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf baay'ee bareeda. Shiroo maali jedhama? Juubanni fakkaatu maali maqaan sanaa harkaa badee gabinoo maal jedhama? Waan akkasii fakkaata isiniif jechuun jaaladha. Tolee nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti dabalee daddabalee isiniidhaaf haa baay'atu isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa dura isin gaafadheera nagaa viidiyoon dura waraabee irratti nagaan kan uumite waan ta'eef rakkoon qabu dabaleen nagaa isin gaafadhaa. Egaa kinoo haala kanaadhaan qopheeffadhee jira jechuudha. Kinoo argitaniittu kanadha jechuudha. Kan isin ajaa'ibu baay'ee bareeda jechuudha. Asumaan illee jechuudha warra faayidaa mataa barsiistan jechuudha. Ani mataa koo biyya kanatti hammura jechuudha. Akkamittiin hammuree akkasittiin tuqulmaajaa walitti qabeenanii akkasumatti ani hammuree jechuudha. Dura walitti iyyuu naaf hin qabamu ture. Amma garuu kanuma kana kan fayyadamu waan ta'eef walitti naa qabamuu jalqabee jira jechuudha. Baay'ee gammadeera. Haa ta'u iyyuu malee amma maalidha hin caccabe jechuudha. Hin caccaba yoon isiniin jedhe sinitti himuu hin danda'u jechuudha. Galabaa ta'eetudha kan inni bahu. Mee furmaata sanatti maasiniin jechuun jaaladha. Warri waa'ee mataa barsiistan jechuudha. Ani garuu waa'ee mataa waan hin barsiisuu hin qabus garuu mataan koo naa deebi'ee jira. Isa dhugaan siniin jedha obboloota koo naa deebi'ee jira. Hin caccaba malee siniin jechuun jaaladha. Akkatti kan walitti qabamu dhiisaati jechuudha. Kinoo akkasittiin iddoo kanatti dhufee walitti hin qabamu. Sababiin isaa akkasitti iddoo kanatti walitti qabeeni maalan godhe sitti fakkaata akkasittiin iddoo kanatti maqasiidhaan irra barraa ka'een shakki godhe jechuudha. Dura isaa kan dhufee waggaa tokko waan ta'etti jechuudha. Filamuu didee filaan hin seenu maaltu hin seenu dhaamuu bare. Achumaan hin muree baay'eeyyuu namni obboloonni koo natti gaddanii turanii garuu immoo deebi'ee galee jira jechuudha. Galeera garuu akkuma isiniin jedhu hin caccabaa furmaata sanatti maasiniin jechuun jaaladha. Lammiiwwan kun waan baay'ee beektu waan ta'eef kan sin gaafadha. Waan baay'ee beektu kan sin gaafadha. Amma asumarraa jalqabne maal goonaa nyaata isaa laannaaf jechuudha. Wajjinidha. Wajjinumaadhaanii laannaaf jechuudha. Madaamiin rafteerti lafta ramadaana waan ta'eef hin argitu liqliqqiin godha kan mana barumsaa deemee dhufe kan sin ajaa'ibu jechuudha. Shineen rafte waan ta'eef. Uffe akkamitti namatti tolu jookoo maaliif? Akkuma isiniin jedhe dura isaa kaarotiidhaa fi aannan
zayituuniidha jechuudha. Akkas kaakinu baataween dheeressuu yoo baate jechuudha qodaa keenya wanta akkanaa wanti uumamaa baay'ee gaariidha. Sinii galamiti akkas gootaniitu jechuudha. Wayii isaammoo jechuudha wanneen kun nama keessa gadi yaa'a. Bishaan qaba kaarotiin jechuudha. Bishaan yoo isinitti gochuu baattanii yeroo isin faccaatanii inni bishaan rooba. Haala kanaadhaani laachuu fi qabna jechuudha mataa keenyaafis qodaa keenyaafis hin barbaada waan ta'eef. Sittiidhaan. Ini cocok bujal kak. Akkam nama qabbaneessa waanuma haadha kootti dibadhe natti fakkaate dhugaa waaqayyo. Warra sa'a qabdan immoo jechuudha na erguu dandeessudha. Biyya kana jiru keessa jiraattanii sa'a warra horsiistan na erguu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Biyya kana jiru dhadhaa gaalaa fi dhadhaa hoolaa bichaa jira. Gaa dubbachuudhaaf warra niitii kootiyyuu qabu. Sammuu taanaan isiniin jedha. Niitiiraan isiniin jedha madaami. Affaayikin akkasittiin jechuudha. Sittiin sukkuumtu irraa sixxanii. Keessaayyuu caafii isaa sirriitti hin dhiba. Isa kan yeroo nuti fillu jajjabu caafiin isaa nu alaa du'uun qabu mataa keenya jechuudha. Kiniinii waan argitan hin fayyadamina namoonni tokko tokko maal godhu isinitti fakkaata. Akkas kiniiniin liqimsaa akkas kana godha itti fayyadamina isin. Kiniiniin liqimsuun sirrii miti maaliif jennaan yeroo hundumaa of dhaggeeffata jechuudha. Kiniinicha barbaada jechuudha. Kana yeroo biyyatti gallees hojjechuu dandeenya. Ji'atti gisee tokko dhabdeen dhabdu kana. Kiniinii garuu biyya kana inni jiru biyya ormaa kana keessa inni jiru biyya keenya jiraachuu dhiisuu danda'a. Isaan wanti isaa hin oomishne hin jiru. Obboloota kun akkasitti hin fayyadamina. Akkasitti hin fayyadamina akkasittidhaan sukkuma qodaa keessan keessa akka seenuuf jechuudha. Gara fuulduraatti egaa waan haaraa wayii qabadhee nan dhufa. Waa'ee dhuma masa kanarraatiin kan ka'e isiniin jira.
waan shurrubbaan guddatee galateeffachuun dhufu ta'uu danda'an beekamu. Kanadhaan sin jedha kaama. Madaamin koo akkas nama jettee ijoollee. Ruusii fi maqaan sama inni shunkurtii situ fixanaan jette. Erga ishiin gaafsan akkas naan jettee yoo ani dibachuudhaaf sa'aatii dhabee hin jira jechuudha. Sila isaan waan tokko na dubbata wanta ta'e wajjiniin dubbata. Akkasittidhaan. Endoo firiijii ta'eyyuu ajaa'iba. Gaariidha bakka firiijii ta'eerayyuu akkamatti naa ta'a miiccu. Akkasittidhaan sukkuma. Shoorbaas immoo unadha. Shoorbaa unadhaa isiniin jechuun jaaladha. Negara shorbaan jaaladha. Warri shorbaa jaalattan shorbaa unachuun dirqama isinitti ta'a. Ishee shorbaa unadhaa waan argattan nyaadhaa. Buqachuun qabdan ishee dabaluu qabda ramadaana kana keessatti. Qimamoota madaamiiti. Ani qimamoota madaamiin hin jechaa. Sababni isaayyuu warri kaanii rakkoon qabdan. Warri mana keessa jirtanii rakkoon qabdanii yeroo barbaadan fudhattanii nyaachuu dandeessu. Namoonni madam garuu miti. As fidii, achi butii, as siqii. Dhaqii kana godhii, achiin kana fuudhii, kana sirreessii, kana sukkuumii. Ulfaadhu hundumaa yaa gooftaa. Otoon oduu koo deemfee jaqooyyoo of tuqe. Ani kan hunduu isatti hin fixa. Baddu malee saree isaan ganii Oromooni. Galteedha. Annaa akkasiin hojjetu. Fudhatteen. Siniin jedha. Ijoo akkamiin isinitti maree waan inni namatti tolu akkasittidhaan kinoo akkasittidhaan qopheeffadha akkasitti. Bareeduma sarara maal fuutaa nan jettanii ijoo. Itti fayyadama ishee. Qodaadhuma keessaniif mataan guddachuu abaatu. Baay'ee mataan guddachuu abaatu. Mataanii en guddatu sobaadha naamina jettanii dhiisuu dandeessanii guzee baay'een fayyadamee kun akkatti reefu keessa akkana ba'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu mataan guddachuu abaatu. Qodaa keessan jechuudha. Qodaa keessan keessumaayyuu kushiinaa keessa kan hojjettan. Dhugaan sin fayyadama asirratti kushiinaa keessa kan hojjettan jechuudha. Ibiddarratti gubachaa oolaa. Kanaafiyyuu warri kushiinaa keessaa itti fayyadamuu qabdu. Qodaa keessaniidhaaf gaariidha jechuudha. Amma inni wannaa nyaata hojjechuudhaaf kaataan kanaa maal gootu isinitti fakkaate waan mataatti isa walitti nannaxxanii jechuudha. Mataa keessanirra godhattu. Mataa keessanirra yeroo isin godhattanii yeroo dhattanii qaama dhiqachuudhaaf jettan shaaworii galuun hin oolu. Kanaaf yeroo sana inni qabte jechuudha. Baay'ee ofirra hin tursiisina. Bakka baay'ate sa'aatii tokko walakka hojii yoo isinitti baay'ate. Kanaaf olii ofirra hin tursiisina isiniin jechuun jaaladha.
Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Asumaan illee jechuudha. Subscribe, like na godha. Maaliif jenna like yeroo isin namaaf gootanii subscribe yeroo isin namaaf gootan akka hojjetanii afee nama kakaasa waan ta'eef jechuudha. Lammiiwwan koo challenge jedhinaati. Subscribe nu godha. Gatii nama baasisu argumaan tuqamee bira darbuudha jechuudha. Nu baruu qaba jechuudha. Ana wanti na baree tokko jira maaliif yeroo ni ilaalu viidiyoo keessa seenee yeroo viidiyoo nama ilaalu yeroo viidiyoo sana ilaalu jechuudha. Viidiyoo nama biraa jala seenena subscribe godhaaf jechuudha. Maaliif jenna baqa guddatuma umaan waan namiidhu waan hin qabne jechuudha. Kanaafiyyuu wal guddisuudhaaf atattaafannu siniin jechuun jaaladha. Sinaa eebbisu abbaan kooyi naaf eebbifama. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabajadhoo, guddaan siniif qaba siniin jedha. Namu kalatti boona jechuudha. Kana kino miicadhee walitti qabadhee jira jechuudha. Yeroo miicadhu kan isin agarsiisnee fi shaawora keessa bishaan jira waan ta'eef bilbilli kun alaawanii taa'ee deemanii baay'ee namatti tola jechuudha. Lislis jedhee hin argitanii akkasittiin jechuudha. Amma kan ani barbaadu maalidha? Sababiin caccabuu isaatii maaliif akka ta'e qofa bakka kana isin jala jiru bishaanidha. Yoo akkasitti walitti qabame malee booda hin filamu jechuudha. Filarratti na rakkisa baay'ee jechuudha. Imimmaan na buusisa waan ta'eef giseedhaani mala maladhee jechuudha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa hundumti keessaniyyuu isiniin jedha.